Hir'ina dhiigaa yeroo ulfaa kan jedhu ilaalla. Akkuma beektan egaa hir'ina dhiigaa jechuun yoo dhiigni diimaan kan qaama keenya keessatti argamu tokko haga barbaachisu gadi yoo ta'e baay'inni isaa dhiigni diimaan haga barbaachisu gadi yoo ta'e akkasumas immoo dandeettiin oksijiinii qaama keenyaaf barbaachisu sombarraa fuudhee gara qaama keenyatti raabsuu isaa gadi bu'aa yoo ta'e hir'ina dhiigaa jedhama. Kuni haadholii ulfaa birattis ni hojjeta. Haa ta'u malee haadholiin ulfaa kanneen kaanirra carraasaan hir'ina dhiigaa godhachuu isaanii baay'ee ol ka'aadha. Kunis egaa sababa mataa isaa qaba. Dubartoota ulfaa dhibba keessa 57 kan ta'an dhibee hir'ina dhiigaa qabu. Dubartoota ulfaa 100 bakka tokkoo ta'an isaan keessaa 57 kan walakkaa ol ta'an hanqina dhiigaa qabu jedhamee tilmaamama. Keessumaa biyyoota haalli jireenyaa hawaasa dinagdee jechuun guddinni biyya sanaa gad bu'aa ta'ee bakka walga'iinsi kennisa tajaajila fayyaa gad bu'aa ta'ee kan akka biyya keenyaa keessatti hir'ina dhiigaa dubartoota ulfaa hedduu kan miidhuudha. Hedduun isaaniis kan qabanidha. Hanga jedhamee kanaa ol jechuudha. Dubartoota ulfaaf dhibeen kun maaliif addatti isaan biratti baay'ata kan jedhu sababoonni hedduun jiru. Mee dubartoota ulfaa irratti sababoonni gurguddoon kan hir'ina dhiigaaf isaan saaxilan kan jalqabaa wayita ulfaa fedhiin yookaan barbaachisummaan ayireenii jechuun elementii dhiiga hojjechuuf gargaarudha. Dhiiga diimaa jechuudha. Hedduu kan dabaludha. Kan duraanii caala hedduu dabala. Barbaachisummaan isaa hangi haadholiin ulfaa barbaadan baay'ee dabala. Kunis harmeen daa'ima garaatti baatu tokko ayireenii akkuma nama kamii ofii ishee ni barbaaddi qaama isheef jechuudha. Akkasumas daa'ima gadameessa keessa jiruufillee dabarsitee ni kenniti. Keessumaa immoo mucaan yookaan daa'imman gadameessa keessa jiran lakkuu tokko ol yoo ta'an ayireeniin hedduun waan barbaachisuuf carraan hir'ina dhiigaa qabaachuudhaa baay'ee ol ka'a. Ofii isheefis daa'ima gadameessa jiruufis ni barbaadda jechuudha. Daa'imni gadameessa jiru immoo 2 yoo ta'e nama 3f kenniti jechuudhaati. Inni kan biraan immoo akkuma beekamu da'umsa waliin wal qabatee dhangala'uu dhiigaati. Dhangala'uun dhiigaa kunis da'umsa dura ta'uu danda'a. Yeroo da'umsaa ta'uu danda'a. Da'umsa boodas ta'uu danda'a. Dhangala'uun dhiigaa kun hir'ina dhiigaa hedduu cimaa ta'e fiduu isaa irra darbee yookaan hedduu dhiige ta'e lubbuu harmee sanaa akkasumas lubbuu daa'ima gadameessa jirullee hanga dabarsuu ga'uu mala jechuudha. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u haadholii mara mana yaalatti akka da'an taasisudha. Kana malees wayita ulfaa dhibeewwan hir'ina dhiigaaf nama saaxilan keessaa infekshinii dhukkuba busaa akkasumas raammoo hokkoo raammoo maagaa kan jedhamu isaan kun dhiiga dabalataa barbaadu. Dhukkubni busaa namoota kanneen biroo caalaatti dubartoota ulfaa fi daa'imman biratti ni jabaata. Dubartoota ulfaa baay'inaan kan hubuu fi miidhaan inni geessisu kanneen kaanirra baay'ee ol ka'aadha. Dhukkubni busaa keessumaa dubartoota ulfaa jalqabaa fi kan lammaffaa irratti yoo qabate miidhama nama kan biroorra hedduu kan caalu geessisa. Hir'inni dhiigaa akkuma kaasuu yaallee dhibeewwan dhukkubbii kun fidan keessaa isa tokkodha. Dhibeewwan busaan fidu keessaa inni guddaan hir'ina dhiigaadha. Kana malees hir'ina giluukoosii qaama keessaa fi rakkoo sombaaf illee carraan saaxiluu isaa ol ka'aadha. Akkasumas immoo raammoon maagaa marrummaan namaa keessa taa'ee dhiiga xuuxuudhaan kan beekamudha. Dubartoota ulfaa dabalatee namoota addunyaa keenya keessa jiran hedduun mallattoo qabaachuu baatan iyyuu raammoo maagaa marrummaan keessaa qabu. Kun immoo dhiiga dabalataa barbaada. Akkasumas egaa haati tokko osoo boqonnaa gidduutti hin fudhatiin kan walitti aansitee keessumaa waggaan kan deessu yoo ta'e dhibee hir'ina dhiigaa kanaaf salphaatti saaxilamti. Haadholiin tokko kan waggaatti da'an jiru osoo gidduutti boqonnaa hin fudhatiin. Osoo gidduutti qaamni isaanii hanga hir'inni ga'aa ta'e hin kuusin osoo hir'ina dhiigaa kan yeroo darbeerraa sirriitti hin fayyin yeroo yerootti da'u. Kanaaf mala ittisa da'umsa garaagaraa fayyadamuun walirraa fageessanii da'uun fayyummaa harmeef baay'ee barbaachisaadha. Yoo xiqqaate ji'a 18 walirraa fagaachuu qaba. Kana as walitti aansinaan gaarummaan qabu jechuudha. Gara mallattoo hanqina dhiigaa yoo dhufne hir'inni dhiigaa erga mudatee booda haati tokko mallattoowwan isheen agarsiistu fakkeenyaaf mataa dhukkubbii, gurra keessaa namatti iyyuu, lafti isaan maruu, dhandhamni soorataa isaaniitti jijjiiramuu, waa yaadachuu dadhabuu, dadhabbii garmalee kan sababa biraan hin ibsamne qabaachuu, callisanii dadhabuu jechuudha. Afurri cituu, harkii fi miilli dilallaa'oo fi dhiita'uu,
Da'aan naannonnee osooma taa'anii akka nama fiiguu isaanitti dhaga'amuu fa'aa kan kana fakkaatu jiraachuu danda'u. Haa ta'u malee mallattoolee kana keessaa tokko tokko osoo hir'ina dhiigaallee hin qabaatiin sababa biraa mul'achuu danda'a. Sababa dhibee kan biraas ta'uu danda'a waan ta'eef kana adda baasu ogeessa fayyaadha. Keessumaa mataa dhukkubbii yookaan mataa bowwoon yoo jiraate ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee mallattooleen kun kanneen amma maqaa waame kun hedduminaan mallattoolee hir'ina dhiigaadha. Haati tokko yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa yoo qabaatte immoo yaalamiin yoo hafte gargaarsa gahaa yaala gahaa hin argatiin yoo hafte haadha sanas daa'imas ni miidha. Haadha irratti dadhaboonnee infekshinoota garaagaraaf saaxiluu danda'a. Akkasumas garmalee dhiiguu da'umsa boodaa kan kana fakkaatu isaan saaxiluu danda'a. Hir'ina dhiigaa wayita ulfaa dhibeewwan haadha irratti dhufan kanneen akka dadhaboonnee infekshinoota garaagaraaf garmalee dhiiguu da'umsa boodaa kan akka lubbuu haadhaa dabarsuullee gahuu danda'a. Akkasumas daa'ima gadameessa keessa jiru sana ulfaatinni daa'ima sana akka xiqqaatu da'umsiif ciniinsuun yeroo malee akka dhufuu fi kan kana fakkaatuuf daa'imni tokko immoo yeroo malee dhalannaan ulfaatinni isaa xiqqaa taanaan carraanni guddachuu kanneen kaanirra gadi qaadha. Kanaaf haati tokko yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa qabaannaan sirriitti yaala gahaa argachuu qabdi. Kan kanaa achi lamaan isaaniitu miidhama jechuudha. Inni guddaan garuu osoo hir'ina dhiigaa hin godhatiin ittisoodha. Akka hir'ina dhiigaa hin godhanne gargaarsa argachuu. Kan ta'uu qabu inni guddaan ittisoodha jenneerra osoo hir'ina dhiigaa hin godhatiin haati tokko ittisoo barbaachisu taasisuu qabdi. Akkuma amma jenne egaa barbaachisummaan yookaan hangi qaamni haadholii yeroo ulfaa ayireenii barbaadu, vaayitaamin B12 barbaadu, fooleetii barbaadu hedduu dabala waan ta'eef yeroo ulfaa bifa qorichaan mana yaalaatiin ni kennamaaf. Haadholii hundaaf yeroo ulfaa piriinaatal kan jedhamu ayireenii, vaayitaamin B12 kan kana fakkaatan fooleetii kan of keessaa qabu ni kennamaaf. Sababni isaas qaamni isaanii dabalataan barbaada waan ta'eef. Kan argachuuf immoo tajaajila hordoffii da'umsa duraa yookaan antiinaatal keerii qabaachuun barbaachisaadha. Haati tokko yeroo ulfaa hordoffii hin qabdu ta'e kanneen kana hin argattu. Kanaaf hordoffii ulfaa taasisuu, hordoffii ulfaa qofa taasisuu osoo hin ta'in immoo ayireenii, fooleetii, B12 yeroo ulfaa kennaman kana fudhachuun barbaachisaadha. Mallattoo dhukkubaa hir'ina dhiigaa kan agarsiisan yoo jiraate dafanii yaalamuu akkasumas dhukkuba hir'ina dhiigaaf kan isaan saaxilu kanneen akka dhibee busaafaa kanneen kan kana ofirratti arginaan ho'inni qaamaa dabaluu, mataa dhukkubbii, qaama caccabsaa, kan busaafaa, raamuu gaafa fakkaatu dhiigni karaa gadameessaa fa'uu dhufe ariitiin mana yaalaa deemanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees egaa nyaata madaalamaa kan vaayitaaminootaa fi elementoota dhiiga hojjechuuf barbaachisan of keessaa qaban nyaachuu. Fakkeenyaaf vaayitaamin B12 kan of keessaa qaban foon diimaa, hanqaaquufni, bu'aalee loonii kanneen akka aannanii fa'aa nyaachuu. Akkasumas fooliik asiidii immoo kan of keessaa qaban kuduraalee fi fuduraalee kan baala qaban kanneen akka salaaxaa fi raafuu, cuunfaa burtukaanaa, ruuzii, paastaa fi midhaan kanneen akka baaqelaa fa'aa nyaachuu. Ayireeniidhaan kan badhaadhan immoo kanneen akka tiruu, qurxummii, dinnicha, atara, foon diimaa kan kana fakkaatan soorachuu. Kan hundumaa argachuuf egaa jalqaba hordoffii taasisuun barbaachisaadha. Inni gara biraan immoo haati kamiyyuu mana yaalaatti da'uu qabdi. Faayidaaleen mana yaalaatti da'uu kanneen biroon akkuma jirutti ta'e inni cimaan garuu dhiiga yeroo da'umsaa haati sun dhiigdu ittisuudha. Akkasumas even yoo dhiigdellee haati sun yeroo da'umsaa yoo dhiigde yookaan da'umsaa booda yoo dhiigde yoo ittisuun dadhabamellee dhiiga kennuuf ni danda'ama. Inni guddaan akka isheen dhiigne taasisuudha. Yoo dhiigdellee mana yaalaadha taanaan mana yaalaa ga'aa ta'e bakka tajaajilli sirriitti kennamu ta'e dhiignillee kennamuufii ni danda'a jechuudha. Kanaaf haati kamiyyuu mana yaalaatti da'uu qabdi. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.